achi si ana yeroon ulfina kee galchu siyaa bifa mootii dukkana soona jireenya gammachu kan keessi achi si ana yeroon ulfina kee galchu Iddoo keerraa si dhabe iddoo si fi maleessa arjaan kakameetti dugdaadha kobeessa dachii badaadha kuufa godoo ilmaan hiyyeessa yoo waan nagaa buusinatti nagaa san qabachuu danda'uu qaba ummanni biyya keenya keessa jiru cufti nagaa jaalachuu qaba Oromoon cufti nagaa jaalatee ummanni cufti nagaa jaalatee biyya san keessa wajjin jiraatu jechuudha amma yeroo itti wal sodaachisanii wal doorsisanii biyya tokko keessatti wal ukkaamsanii jiraatan darbee jira jaalaa isaa Oromoon biyya isaa keessatti kabajaa barbaada ummanni cuftinuu kabajaa barbaada kabajaa isa walii kennuu qabna dargaggoottenna ulfaadhaa guddaadhaa aadaa keenya argisiisuuf Wurtuun tokkummaa uummata Oromoo aadachaati wurtuun tokkummaa uummata Oromoo afaan isaati afaan keenyaaf aadaa keenya seenaa keenya kan gaabbifannu yoo isin jabaatanii aadaa keenya nu eegdanii yoo isin aadaa keenya nu jaalatanii akkuma nurraa fuutanii jirtu ergaan kun isin gahee jira wanni uf duuba deebi'amu tokkollee hin jiru akka warri uummata Oromoo ukkaamsilee gargari akka duriitti bulchina jedhu suni yeroo isaa darbee jechuun hin barbaade jechuudha. Kanaaf dargaggoo afaadhaa afaanii aadaa barnoota waa hundattuu dursaa ta'anii argamu waaqayyo sinaa eeguu harkaan kunillee harkaan barakaa harkaan nagaa waa ta'u fillee galatoomaa ulfaadhaa isinii jedha jaarsota isinii kenna.
namni biyya abbaa keessa jiru biyya ofiitti deebi'ee akka biyya ofii soomsuu fi saba ofii akka guddisuu danda'u waaqni karaa nuuf haa banu. Hawaasni biyya abbaa keessa jiru kun tokkummaa ijaarumsa jabaa kanaatiin dargaggoonni of beekanii eenyummaa ofii beekanii afaan ofii beekanii aadaa ofii beekanii sammuu ofii beekanii biyya jiraatan isaaniif haa ta'u. Waaqni saba uffannaa nuyi godhina. Ani jedha haa qabatu.
gahaa ta'ee fi cimaa ta'e godoo gahaa qaba waliin jaalatuudhaaf yeroo kanneen magaalaa Galgalii doomine qophiidhaa isaa waliin jira kan irratti hojjenne akka tooraan kaa'amee jira. Galgala kanatti immoo sababa akka godhan kan taate wantoota kana. Galgala Oromoo akka magaalaa Galgaliitti 2007 komunitii magaalaa Galgalii ta'ee jira. Egaa siyaas garuu sabni walitti dhufee waan galgala waliin qabaanne galgala kan immoo akka dargaggoota abbootii fi haadholii keenya waan baranne galgala kan qopheessuu qabna jennee murteessinee jira. Galgalli kun galgala haala qophaa'ee hojii ta'ee fuuldurattis komunitii keenyaa fi instituushinii magaalaa Galgalii keessa jiru hunda waliin taanee waggaatti haa ta'u Oromoo kan walitti dhufe galgala bareedaa Oromoo magaalaa Galgalii qofa osoo ta'in Oromoo guutuu kanaadaa keessa jiru waliin akka fiduuf proyektii gahaa ta'e akka magaalaa Galgalii dargaggoonni qabdi proyektii kana immoo galmaan gahuudhaan abbootii haadholii instituushinii magaalaa Galgalii keessa jiran abbootaanii adda addaa dabalatee waliin taanee galgala Oromoo fi ajjeeru fuulduratti sababarratti waan proyektii maqaa qabnuuf hundi keessan yaada kana nuuf qabadhaatti karaa danda'amu wanta dhaabbanne Oromoo fi magaalaa Galgalii akka Kanaadaatti magaalaa Galgalii waan qopheessaa jiru nuti dhaabbatatti jechuu barbaada. Proyektii kanatti immoo fuulduratti damee keenya keessatti waan qabnuuf boobtii barbaada. Dura deemee bakka gaafataanii aanaa dhufuun jedhaa galatooma. Ambil tika. Ayo bulan kedua. Aku mesti menjadi Gagesa warna bukan berbego magala Galgalii. Sekarang kalau sudah di Karabai. Karabai le wanta bayi boleh. Karena aku juga wanda di. Aku umum ke orang kerja. Aku awal ke orang kerja. Walau apa dia lah orang kerja. Wajar saja orang kerja. Sekarang kasih berapa nanti. Akan dia orang itu. Akan awal ke magala Galgalii ijaran itu tidak ada di sekarang ada kerja. Amma simmo orang kerja. Bagaimana kamu tadi bayi magala tu masih kena. Sekarang aku berjumpa intan kita, orang kerja orang dua orang berjalan bagaimana Sri Desa Oromo kesan dia ini. To give a moment of silence to our warriors for
Oromoo Calgary qophii bareedaa akkanaa kana qopheessee Oromoo hunda walitti qabee yeroo hiriiraa qofa osoo hin taane yeroo gaddaa qofa osoo hin taane aadaa keenya bareedaa mul'isuuf jenereeshinii yookaan dhaloonni akka itti fufsiisu walirraa akka fuudhu barsiisuuf qophii bareedaa akkanaa kana qopheessanii asitti Oromoota hunda affeeruu isaaniitiif yeroo kaamila yaadannaa fi agarsiifata. Baay'ee nama gammachiisa. Amma nuti warri umrii akka nuti eegsitirra jirra bahaa jirra. Dhaloonni duubaan nurraa fudhataa jira. Hawwii Oromoo fi Oromoota akkama. Oromummaan dagaaguuf, Oromummaan itti fufuuf dhaloonni walirraa fudhaa yoo darbe akkanatti seenaa bareedaadha. Oromummaan keenya itti fufa jechuudha. Abdii qabnaami? Bakka gammadde. Kanaaf guyyaan guyyaa seenaa, aadaa, duudhaa Oromoo karaa adda addaatiin itti ibsinu. Kana immoo dargaggoonni keenya qophii bareedaa akkanaa kana egeree Oromoof Oromiyaa ta'anii yeroo akkanatti waan gaarii hojjetan bira haa dhaabbannu, haa jajjabeessinu. Dhaloonni isaan duubaan dhufanis akka faana isaanii qaban, akka isaan hordofan haa goonu. Dhugatti waan nama gammachiisu hedduu gammanne keessattuu bara dhiyoo kana keessatti Oromoon akkanatti walitti dhufaan turre haala ulfaataa keessa dabarre ni beektan. Waggaa tokko guutuu waggaa tokkoof ol karaa irra turre, karaa irra ciisaa turre. Uummata keenya biyyatti dhumaa jiraniif, warra hidhamaniif, warra ammas dararaa irra jiraniif sagalee ta'aa turre, gadda keessa turre. Ammas qabsoon keenya dhaloota kanaan itti fufaa. Fuuldurri keenya ifaa, jabaadhaa, walaa jabeessinu. Guyyaan guyyaa abdii namatti ta'u ulfaadhaa galatooma. Yoo jabaan, yoo tokko ta'an, yoo aadaa keenya, duudhaa keenya dhaloota lafaa dhufan bira dhaabbatee jajjabeessine fuulduratti deemuun keenya nafu, bilisoomuun keenyas nafu. Ummata jabaa, hawaasa jabaa, saba jabaa taanee mul'achuun keenya nafu. Diinnis osoo hin jaalatin dirqamanii yoo itti jabaan warri kun Oromoodhaa homaa godhuu hin dandeenye jedhanii abdii fudhatanii rikoogonaayiz akka nu godhan hin goona jechuudha. Kanaaf abdii qabnaa ulfaadhaa galatooma
haasawaa isinitti dhiyeessu waliin turra namuu bashannana namuu gammada guyyaa gammachuu ulfaataa isinii jechuudha. Oromoo yemmuu abdii biyya Oromoo, abdii hawaasa Oromoo, abdii egeree Oromoo waan ta'aniif akka kanaan duraattis waan danda'an hunduma qabsoo Oromoo keessatti gumaachaa saba kanaaf qaama isaanii kennaa, lubbuu isaanii kennaa, hawaasa kanaaf biyya Oromiyaatiif waa baay'ee gumaachaa seenaa aaraa lafa keenya irratti saba keenya irratti humna fide waan ta'eef qeerroo kanaaf si'a tokko yoo dandeessanii iyyitan illee iyyitaa fi akka wal godhuudhaan biyya keessatti osoo hin taane biyya ambaa kana keessatti illee sagantaa akkas bareedu kan duudha Oromoo iddootti eessisuudhaaf seenaa Oromoo iddootti eessisuudhaaf galgalaaf ganama wal ijaaruudhaan wal tumsuudhaan wal danda'uudhaan wal jaallachuudhaan waliif obsuudhaan aadaatiif sirna abbootii keenya irraa fudhatanii akkasitti nu boonsanii jiru waan ta'eef utuu hin dhufin ammallee si'a tokko akka walitti raawwachuudhaaf sagantaa akkas bareeduu waan qopheessaniifis maqaa hawaasa magaalaa Calgary hawaasa Oromootiin guddaan isin galateeffadhaa. Haasaadhaaf qophaa'ee dhufne garuu asumaan immoo wal baruuf sarraanuuf ta'a. Guddaa galatoomaa galgala bareedaa akka waliin qabaannu nan abdadhaa. Hawaasa guddaa, hawaasa bareedaa, koominiitii bareedaa, gaaddisa guddaa nuuf ta'u ijaaruu barbaanna. Walumaan irraa nu wajjin hojjedhaa waamicha keenya galatoomaan isiniin jedha. Galatoo daqiiqaa takka yoo naaf fayyadamtan hayyee galgala gaariidha. Dubartii qabsoon ammas itti jirra. Garuu waan tokko hundi keenya dhaga'aa turre qabsaawwan beekaman namni hundi Oromoo jaallata. Oromoon hundi akka tokkotti ilaalu haadha mana hidhaatii gadhiifamee jira. Baga gammadde. Kana jechuun qabsoo Oromoo irratti jechuun guutuutti illee gammannee of wallaaluu qabnu uf duranuu jira. Oromoon hundi isaa bakka tokko akka deemuutti haga haqqi Oromoo dhugaan mul'atutti qabsoo keessatti tufaanii. Kanaaf jabaadhaa takka deemee lama jennaa garuu ija takkatti rafuun ammas akka nurra jiru walii dhaabna. Kunis bu'aa qabsoo Oromooti. Yoo nuti jabaanne kan hafeessin arganna. Yoo nuti akkuma bara 2018 waan xiqqoo argannee gammannee saaqinee rafuutti kaana immoo xiqqoo argannillee hin dhabna. Kanaaf jabaadhaa
Karma sini terbaru pada. Oromo Calgary di Ambatla, Oromo di Qeerroo Qeerroo na akadal ufana isi akisina le to ayat tu bol lare kana di rodera ko pe ke ko jile ifa madi ifa buda Amen.
Ama ko sinjada
Oromo, dilisomu fena. That is our goal. Nuti namatoko, nuti sabatoko. Namtoko gagano basu. Namtoko gagano basu. Oromo toko. Oromo toko. Dina vi. Batman nengka nama sundan lagi. Masanya tu beri reta kali kira. Isan tu ti kashlab beri buana sini kashlab beri. Arana demon. Isan tu ti miskina. Wani Ethiopian.
Nuanti tinjirtu, yote besabane Itoophiyaa injirtu. Sabni Amaara janis injiru, kana hubadhaa injiru. Oromoo qofa kahan qabu. Lafa sun irratti Oromoos arraas boris ni bilisoomna. Nuti karaa keenya oollee woboo. Woboo! Qawwee malee gaaffii Oromoo hin deebitu. Oromoo qawwee diigamtee Oromoo qawwee waliin deebiti. Oromoo ni bilisoomte arraas borus nam tokko nu dhaabu. Oromoo ni bilisoomti. Gabrummaan ijoollee keenya irratti hin dabarsinu. Amma bilisoomna. Tokko taaneeti qawwee fudhannee bilisoomna. Gaaffii teenya nuuf hin deebamne. Gaaffii teenya nuuf deebine. Baga nagaan ba'ee Rabbi biragaan ilmaan isaa jabtisaa biratti isaa deebisu. Nuti Oromoon hin bilisoomne. Oromoon za'aa Oromoon dhiichistee gammadduu miti. Dhaaba gowwaan ta'inaa Rabbi sammuu isinii kan yaada. Oromoon hin bilisoomne arraas gabrummaa jala jirra. Mee waa xiqqoo taate mee waa xiqqoo yaadame Rabbi sammuu jala isinii kanne. Nuti bineensaa miti. Nuti ilmoolee taati. Maa taatan? Nam tokko filoon irratti taphatu. Arraas borus tokko taaneeti inni bilisoomsina. Oromoo nam tokko irratti dirqatu. Arraas borus Oromoo nam tokko irratti dirqatu. Hawaateenya rakkina keessa jira hawaateenya wal baasna arraas borus Oromoo ni bilisoomti galatooma. Awwani yaamani.
this song.